Bumbu eduguma ijasiyu nagarref male imbilala ko ya dulle du eduguma ya dullu dabarref male mudaye kallo rakura diya mulatu walo shalala Akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo waa'ee du'aa kennaa yookaan hiriyaa Andu'aalam Gosaa irratti namoonni baay'een waan adda addaa jedhu gariin namaa fooq irraa of darbitee akkasumallee Andu'aalamtu lubbuu isii baasee dabalataan immoo Caalaa Bultumeetu nama itti bite namoonni jedhu baay'eedha jechuudha kanuma hundaa'u namni qoratee ragaan qulqulluun argamee hin jiru ammaaf poolisiin Finfinnee Andu'aalam Gosaatii fi obboleettii isaa to'annoo seeraa jala oolchanii jiran jechuudha qoratamaa jiranii wanna dabayleen hinjirume bal'ina waan irraa argadheef akkasumallee hanga tokko oduu walitti qaqqabadheetu jira gurraanin isin gaha jechuudha daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo oduu biraatiin jechuudha biiroon bulchiinsaa fi nageenya naannoo Tigraay garee fiinxaaleeyyii TPLF fi akka deeggaru ifoomsee jira jechuudha bal'inaan isinitti himaa daawwattoota keenya namoonni chaanala keenya faaraa taata subscribe godhaa miseensa maatii keenyaatti dabalama akkasumallee video namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf like share godhaa daawwattoota keenya egaa jalqaba irratti artist Andu'aalam Gosaa TV hiriyaa isaa namni hin beekne hin jiru kennaa jechuudha mucayyoo dhiyoon tana university irraa eebbifamte jechuudha daawwattoota keenya namni mucayyoon tun qarree lafaa ol deemtu gana jireenya addunyaa maal akka ta'e mi'aa fi bushaa adda hin barini jechuudha egaa duute hin deebitu boolla ishee daadhiin haa guutu akkasumallee maatii isiitii fi firoottan isii rabbi haa jajjabeessu jechaa jechuudha jalqaba irratti namoonni baay'een fooqii yookaan darbii sadarkaa shanaffaarraa of darbitee gamoo sadarkaa shanaffaarraa of darbitee of ajjeefte halkan keessaa akkas jedhee namoonni hedduun ni haasaa akkasumallee akka Andu'aalam miidhaa irraan ga'ettillee kan odeessu jira namoonni gariin immoo Caalaa Bultumeettu artist Caalaa Bultumeettu Andu'aalamiin waldhabaa waan qabaniif nama itti bitee jedhanii namoonni hedduun haasaa yeroo jirutti ni argama jechuudha yeroo ammaa kanatti kun hundinuu olola daawwattoota keenya wanni dhugaan dhugatti poolisiin qoratee gama seeratiin as bahee fi afaan Andu'aalam Gosaarrallee wanni dubbatame tokkolleen hin jiru Andu'aalam Gosaa yeroodhaaf amma poolisiin Finfinnee isaa fi obboleettii isaa mana isaa keessaa qabuun to'annaa seeraa jala oolchanii jiran akka jedhamaa jirutti jechuudha poolisii qabdee deemtulleen hin argine jechuudha nuyi garuu kuni odeeffannoo hanga tokko an argadheedha jechuudha daawwattoota keenya yeroodhaaf poolisiin Finfinnee to'annoo seeraa jala oolchitee jirti Andu'aalam hanga ammatti miidiyaaf ibsa hin kennine akkasumallee poolisiilleef waan ibsa kennanatti hin fakkaatu yoo ibsa kenname immoo kan gadhiifamu ta'a jechuudha gama miidiyaatiin akkasumallee gama poolisii Finfinneetiin kan beeksifamu ta'a jechuudha isinuu kan argitan ta'a jechuudha ammaaf wanni beeksifame hin jiru jechuudha namoonni immoo olola adda addaa kana ooftan yeroo Caalaan Bultumee nama itti bitee ajjeesisiisullee ragaa qulqulluu waliin qabaatuutu namarra jiraata Andu'aalam Gosaa yoo ta'ellee ragaa qulqulluu waliin qabaatuutu akkasumallee manuma jireenya fooqii jedhan sanirraa isii uf darbitu sanu yoo ufii isheetiin uf darbitellee Andu'aalam waliin jira waan ta'eef Andu'aalam ibsa miidiyaaf kennuu qaba hawaasallee beeksisuu qaba ragaan qulqulluun jiraatuu qaba jechuudha asirratti wanni tokko inni isiniif dhaamu shamarran keenya yeroo ammaa kana namoonni baay'een kan itti fajjeessaa jiru kan akka malee uf godhaa jiru jechuudha sababa jaalalaatii hinaaffaa sababa hinaaffaa yoo hiriyaan isaanii nama tokko waliin akkuma carraa ta'e hojiilleef jedhee kan argamu taate namoonni baay'een rakkoo jireenya isaanii keessatti uumaa jiranii jechuudha kanaaf uf eeggannaa godhaa daawwattoota keenya nama jaalanne jettanii rakkoo lubbuu keessan isin gaagamsiisu jechuudha akka ofirraan hin geenye asumaan dhaamsisanii godhuu barbaada isheen kun amma saniif miidhamte osoo hin taane jechuudha kuni dhaamsuma obbolummaati jechuudha namoota baay'een kan uf galaafatuuf irra hedduun nama waan akkanaati waan ta'eef jechuudha daawwattoota keenya eegaa mee waan uumamu hundaa walumaan kan dhageenyu ta'a baay'ee gadda guddaan na dhagame dhugaa rabbii mucayyoo bakka akka malee gadda guddaan na dhagame hundumaafuu gaa wanni godhamu hin jiru hin deebitu jechuudha oduu biraa kanarra isiniif qabannee dhufne keessa jechuudha daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo
biiroon bulchiisaa fi nageenya naannoo Tigraay garee finxaaleyyii TPLF akka deeggaru ifoomsee jira jechuudha. Akkuma kana dura isiniin jechaa turre jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo har'a ifaan ifatti beeksisee jira jechuudha. Akkuma suuraa isaanii asirratti argaa jirtan, iskiriin irratti argaa jirtan kanaan jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo bulchiinsi naannoo Tigraay jeneraalota waraanaa 3 hojii irraa akka dhaabu beeksisee jira jechuudha. Obbo Geetaachoo Raddaa jechuudha. Guyyaa kaleessaa waraqaa barreessuun isaanii yaadatama. Namoonni kun namoota dhiibbaa biyya irratti uumuu deemanii fi akkasumallee Shaabiyaa walii galanii biyya Itoophiyaa diiguu barbaadan jechuudha. Waan komatee jiruu fi waraqaa barreessee hojii akka dhaaban jeneraalota 3 hojii dhaabsisee jira. Kun waan bareedaadha jechuudha. Tarkaanfii gaariidha jedheen amana jechuudhaani. Namoota biyya diiguu deemanii fi akkanumallee qaamota hin barbaachisne waliin biyya irratti lola banuuf deemanii fi biyya gaagama keessa galchuu barbaadan haala kanaan tarkaanfii akkanaa kana yoo dhugaa ta'e irratti fudhatuun gaariidha. Garuu waraqaan akkuma Geetaachoo Raddaa kaleessa barreesseen yoo dhugaa taate tarkaanfii gaariidha jedheetiin amana jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo kanuma wal qabatee jechuudha. Guyyaa har'aa immoo biiroon bulchiisaa fi nageenya naannoo Tigraay jechuudha ibsa baasee jira jechuudha. Jeneraalota ari'aman cinaa akka hiriiran ifoomsee jira jechuudha. Namoonni fakkeenyaaf garee TPLF keessaa warra Geetaachoo Raddaatiin durfamu jechuudha. Kan Gabratsoon Gabramikaa'el kan Shaabiyaa waliin amma hiriiraa jiru kanaaf kan ergaan darbe jechuudha. Akka bulchiinsa yeroo Tigraay ajaja Geetaachoo Raddaa dabarsee fi warreen isa deeggaran isa waliin deeman isaan durfama waliin akka hiriiraniif ergaa dabarsee yookaan ibsa baasee jira jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo naannoon Tigraay yeroo ammaa kana jechuudha sodaa nageenyaa jala galuun guddoo raafamaa akka jirtuus qondaalonni TPLF bakka lamatti wal qooduu waraana walitti banuuf akka socho'aa jiranillee ifatti beekamee jira jechuudha. Hedduu kan nama dhibu jechuudha. Daawwattoota keenya biyyuma isaanii keessatti yeroo lafaan deemanii wal kocolaa jiran nu maaltu nun ga'e miti wal haa nyaattu. Egaa daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo haala kanaan jechuudha guyyaa har'a wanni isiniif qabannee dhufne jechuudha. Daawwattoota keenya egaa guyyaa guyyaan odeeffannoolee keenya akka isin biraan geenyu fuula YouTube Oromaan subscribe godhuun miseensa maatii keenyaa ta'uu hin dagatinaa. Viidiyoo laayikii godhaa daawwattoota keenya. Namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf like godhaa isiniin jedha. Akkasumallee yaada keessan komentii jalatti nuuf ibsa. Sagantaan keenya kanarraa gara goolabamutti deemee jira jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagantaa biraa qabannee jechuudha. Waa'ee Andu'aalem Gosaa artist Andu'aalem Gosaa hidhamu wal qabatee waa'ee Oromoo fi Oromiyaa keessa guyyaa guyyaan deemaa jiru wal qabatee jechuudha. Waan jira hundumaa jala buunee qorannee oduu dhugaa qofarratti hundaa'ee kallattiin kan isin biraan geenyu tahaa jechuudha daawwattoota keenya. Kanaafuu oduu keenya toora keenyarraa guyyaa guyyaan oduulee waqtaawaa yeroo isaa irratti hundaa'e jechuudha. Waan sobarraa bilisa ta'e jechuudha. Keessoon kan nu dhaqqabee fi akkasumallee gama fuula social mediaatiin jechuudha kan deemaa jiru hundumaayyuu qorannee jechuudha. Dubbii ijoo walitti qabnee daqiiqaa xiqqoo qofa keessatti hubannoo guddaa akka isiniif kennaa jirrullee abdii qabna jechuudha. Gara fuulduratti illee akka isiniif kenninu abdii qabna jechuudha daawwattoota keenya. Egaa sagantaa keenya sumarratti goolabamaa sagantaa itti aanuun hamma walitti deebinutti nagaa ta'a.